Biyyi keenya qabeenya lafaa bishaanii fi qilleensa mijaawaa misoomaaf oolu kan qabdu yoo ta'u, qabeenya qabdu sirnaan fayyadamuu dhabuun maraamartoo hiyyummaa fi boodattafummaa keessa akka jiraattuuf taasise. Mootummaan rakkoo qormaata rogdaneessa ta'e kana qolachuufis tarkaanfilee haaraa bocuun hojiirra oolaa jiruun jijjiiramni rogdaneessi argamaa jira. Tarkaanfii haaraa wabii nyaataa mirkaneessuu fi oomisha gabaan barbaadu walitti fufinsaan oomishuuf dhiyeessuu hojjetamaa jiruun bu'aan milkaa'inaan masakames argamaa jira. Dargaggoonni fi qonnaan bultoonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii waldaan gurmaa'uun bishaan bonaa fi ganna faayidaa malee taa'aa ture gara oomishaatti jijjiiruun oomishni qamadii jallisii bonaa hojjechaa jiran irraa fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Amma dargaggeessi hojii abeeyyiin baay'een kanumarratti hiriiree akka gosa hiddaatiinis gosa waldaatiinis wal ijaare irratti xiyyeeffate baay'ee jijjiirama guddaarra jiru. Dur caffeen iddoo kanatti lafa wanti godhee wayi horiin inni hedduu wayi namni ittiin fayyadamu isa kana gara qamadii kanaatti jijjiiruun kaka'umsuma gandii fi hojjetaa misoomaa keenyaa nu kakaasuun gara kanaatti dhufne fooyya'insaa fi jijjiirama addaa keessa kan jirudha. Qotaa bishaan bakkee yaa'inii itti xaqqabaman yommuutiin bishaan kana cufnee dabareetiin akka xaqqabnu waggaa 3 asitti baay'ee itti xaqqabamanneerra. Gara fuulduraattis kanaa ol babal'isuun kutannoon kan hojjetan ta'uu himaniiru. Aanichatti lafti hektaara 23,827 misooma qamadii bonaan oomishame irraa callaa kuntaala miiliyoona 1 ol argachuuf hojjetamaa jiraachuu itti aanaan bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaaf lafaa aanaa Jimmaa Gannatii obbo Gaaromsaa Darajjee dubbataniiru. Akka aanaa keenyaatti qamadii karoora lafa hektaaraatiin 2,860 qotuudhaaf karoorfanne garuu kan nu raawwanne lafa hektaara 23,827 raawwanne oomisha kanarraatii arganne jenne akka barbaachisummaa isaatti hektaara tokkorraatii kuntaala 40 arganne jenne yeroo ammaa kana kuntaala miiliyoona 1 ol akka aanaa keenyaatti qamadii jallisii bonaatiin qonnee jirru kanarraa kan eegnu ta'uu isaati. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa Dr. Warqinaa Galataa godinichatti oomisha qamadii jallisii bonaa wabii nyaataa mirkaneessuu irra darbee gabaaf oolaa jiraachuu dubbataniiru. Alaagala qamadii kana dura biyya alaarraatiin achiinas galaa ture yeroo ammaa kana mootummaan isa kana kambisee bonaaf ganna oomishuutiin alaatti kan ergaa jirru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf karoora yookaan galmoota qindaa'aa qonnaa keessa wabii nyaataa mirkaneessuu, alergii guddisuu, alaagala xiqqeessuu fi hojii abdootaaf inisheetiivii kanaan carraa hojii uumamee wabii nyaataa sadarkaa mirkanaa'uu irra ga'ee kan jiru ta'uu isaa ibsuu barbaade. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Birreessaa Fiixee gama isaaniin waggoota arfan darban kan irratti hojiin jallisii qamadii irratti hojjetamaa jiru hojii baay'ee dinqisiisaadha. Nu olitti immoo qonnaan bulaan asitti dargaggeessi ijaaramee kana qotaa jiru gammachuu dachaa qaba jechuudha. Gammachuu dachaa qaba carraa hojii uummatee jira sana qofa miti ji'a tokko booda oomisha akkamii asirraa sassaabee jiruuf jireenya isaa akka jijjiiru waan tokko nama naalchisu jechuudha. Qonnaan bultoonni godina Qeellem Wallaggaa aanaa Laloo fi godina Arsii carraawwan misoomaa naannoo isaaniitti argamu hundatti fayyadamuun jallisiin qamadii bonee misoomsaa jiran jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachaas jiru. Haalli oomisha qamadii bonee kun baay'ee waan das nama jedhu bu'aa baay'ee qaba. Jijjiirama guddaa qaba. Guddaa qamadii boneetti deebinee uffooyyessinee mana citaa irraa gara qorqorrootti deebinee haga ammaa qamadii mana nu jira. Fayyadamni isaa ka duraanii caalmaa ka gannaatiin caalaa harka 2-3 caalmaan daballe. Jallisiin erga facaafnee booda baay'ee jijjiirama argannee jira. Qamadiin jallisiin kun bu'aa gannaarraa caala. Gama hundaanuu mootummaa birattis qonnaan bultoota birattis ummata oomisha kana fayyadamuu danda'an birattis irraa milkaa'aa jirra. Baay'ee abdachiisa fi gammachiisaadha. Hojiiwwan inisheetiivii mootummaa naannoo Oromiyaa muummichi ministeeraa keenya bocanii gad erge jala jalaa hojiitti hiikuudhaan ummata fayyadamaa taasisaa jira.